Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanalii kanaa. Waa'ee namoota du'arraa ooluuf jecha foon hiriyoota isaanii baatii 2 oliif nyaatanii kana beektu. Taateen kun balaa xiyyaaraa bara 1972 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti mudate hordofeeti. Yoo jaalattan amma dhumaatti na hordofaa. Kun giddoo baayogiraafiidha. Seenaan kun waggaa 50 dura kan raawwatedha. Bara 1972 xayyaarri waraanaa Yuraagaay namoota 45 fe'ee gara Chiilii deemee ture. Gaarreen Aandes irratti kufee caccabe. Isaan keessaa namoonni 12 battaluma xayyaarri kufee caccabetti du'an. Namoonni 6 miidhaman ammoo guyyoota muraasa itti aanan keessatti du'an. Kan hafan 11 ammoo qorraa fi cabbii beelaa fi dheebuu dhibee fi dhiphina dandamachuu dadhabanii erga booddee keessa du'anii booda dargaggoonni 16 qofti lubbuun hafan. Kanneen xayyaaraan imalaa turan abbaa qabeenyaa ganna 36 tokko malee hundi isaanii dargaggoota ganna 19 hanga 26 turan. Dargaggoonni kun dorgommii ispoortii raagbii kilabiin isaanii Old Christmas Club jedhamu Chiiliitti geggeessuu irratti hirmaachuuf osoo imalanii jiranii ture kan xiyyaarri lafa namuusaan qaqqabuu hin dandeenyee fi gaarreen Aandes kan cabbiin marfame gidduutti caccabe. Guyyoota 72 achi buuteen isaanii dhabame. Gaarreen Aandes ol ka'iinsa guddaa fi lafa cabbiin marfame waan ta'eef nama namaaf birmatu argachuu naafuutii waan lubbuu qabu jaan arguun abjuudha. Waan nyaatan waan dhabaniif kophee qabattoo isaanii nyaachuu eegalan. Lubbuun jiraachuuf carraan tokkichi isaan qaban foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuu yookiin akkuma hiriyoota isaanii gaarreen keessatti soora allaattii ta'uudha. Roobertoo Keneesaa namoota balaa xiyyaaraa kanarraa guyyoota 72 booda argamanii baraaraman keessaa tokkodha. Balaan xiyyaaraa sun akkamitti akka mudatee fi foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuun lubbuun turuun murteessuun murtoo jabaa akkamii akka ta'e kitaaba isaa I Have to Survive jedhu keessatti. Roobertoon bara 1972 yeroo balaan xiyyaaraa mudatu sana barataa ogummaa fayyaa ture. Hiriyoonni isaa balaa xiyyaaraa afan tokko lamaan beelaan gaafa isa biraa du'an kan itti aanu ana jechuun du'aan wal cinaa ta'aa turre jedha. Gaarreen Aandes cabbii fi hurriidhaan kan marfamedha. Xayyaarri waraanaa Uraagaay Air Force Flight 571 jedhamu taphattoota raagbii fi namoota kaan fe'ee deemaa ture. Gaarreen kanarra gaafa ga'u duumessa keessa ol ba'uuf imaltoota akka qabattoo isaanii hidhatan itti himame. Keessummeessitoota keessaa tokko dhuftee amma gaarreenitti dhiyaannee jirra. Duumessa keessa ol ba'uuf waan jennuuf qabattoo keessan hidhadhaa nuun jette. Duumessaafuu homaa arguun hin danda'amu. Isheen kana jettee karaa fooddaa yoon ilaalu tulluutti baay'ee dhiyaannee jirra. Xayyaarri ol ba'uuf gaafa ka'u kallattiin tulluutti bu'e. Jechuun deemsi ollaa du'aa guyyaa 72 akkamitti eegale hima Roobertoon. Xayyaarri erga caccabee booda battalatti kan du'an Roobertoo fi hiriyoonni isaa biroo lubbuun hafan xayyaaricha keessaa ba'an. Takka of wallaallee lubbuun erganatti deebitee booda poolisii fi ambulaansiin amma dhufanii nu baraaru jedhee yaade. Xayyaaricha keessaa ba'ee gaafan ilaalu gaarreen cabbiin marfaman keessatti of argeen abdii kutadhe. Hiriyoonni koo kaan ni dhiigu, kaan sibiilli garaa isaanii keessa jira. Cabbii fi kattaa malee wanti nyaatamu tokko illee hin turre. Takka gaafa turtu keessi kee waa nyaachuu akka qabdu sitti hima jechuun jalqaba irratti kophee fi qabattoo ofii nyaachuu akka eegale ibsa. Mootummaan biyyattii xayyaara caccabe kana barbaachaaf hojjettoota lubbuu baraaran bobbaasus haalli teessuma lafaa bakka isaanitti kufanii rakkisaa ta'uu irraa kan ka'e argachuu hin dandeenye. Roobertoo fi hiriyoonni isaa har'aa bori baraaramna jedhanii osoo eeganu torban tokko ol ta'e. Hanguma dhi'ee bari'u warri lubbuun hafe jiraachuu isaanii gaaffii keessa galaa deeme. Kophee fi qabattoo kan isaanis ta'e kan hiriyoota isaanii nyaatanii fixaniiru. Jalqaba gaafa kophee fi qabattoo nyaannu waan nu summeessu nutti fakkaate. Jechuun kophee yoo oomishamu keemikaala garaagaraa qaba waan ta'eef jedha Roobertoon. Yeroo sana Roobertoon barataa saayinsii fayyaa waggaa 2ffaa ture. Dhalli namaa nyaata malee hagam turuu akka danda'uu fi waan murteessaa qaama namaaf barbaachisu warra kaan caalu hubannoo qaba.
Qaamni namaa keessumaa nyaata anniisaa kennu yoo hin arganne dafee akka du'u ni beeka. Hiriyoota isaa keessaa tokko foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuu gaafa yaadu waan sammuun isaa sirriin hojjenne itti fakkaate. Akka Roobertoon jedhutti jiraachuuf foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuu malee isaanis hiriyoota isaaniitti dabalamuun garaagarummaa guyyaa 2-3 buluu akka hin oolle bareechee hubateera. Hiriyoota keenya keessaa tokko akkamitti foon hiriyoota keenyaa nyaanna nama taane foon nyaannaa kun ta'uu hin qabu jedhe. Barataa saayinsii fayyaa ta'uu isaatiin foon kutaa qaama namaa keessaa kamtu faatii fi kaarboohayidireetii akka qabu hubannoo isaa qaba waan ta'eef foon hiriyoota isaanii du'anii muree fiduun itti gaafatamummaan isaa kan Roobertoo ta'e. Anaaf yeroo baay'ee ulfaataa ture hiriyoota koo kanneen du'an fedhii isaanii osoo hin gaafatiin waanan foon isaanii kuteef akka waanan eenyummaa isaanii gudeedeetti natti dhaga'ame keessi koo na ceephee jedha Roobertoon. Namoota lubbuun hafanii guyyaa 72 booda baraaraman keessaa yeroo sana umurii hunda caala dargaggeessa kan ture Kaartiloos Paayis ture. Fiilmi seenaa namoota balaa xayyaaraa kanarraa hafanii seenessu Society of the Snow jedhu irratti hirmaateera. Namoonni hedduun fiilmicha ilaalan gara maalittiin foon nama nyaatan kan jedhuu fi ayyama nama du'e osoo hin argatiin akkamitti qaama isaanii muran kan jedhan jiru. Kaarlitos garuu yaada namoonni fiilmicha ilaalanii kennan baay'een dirraafamu. Yeroo konferansii garaagaraa irratti haasaa taasisu osoo hin ta'e maal gootu namni murtee nuti fudhanne kana hin fudhanne jira yoo jiraate harka baasu jedheen gaafadha kan harka baasu hin jiru jedha. Balaan xayyaarichaa qaqqabee guyyoota 10 osoo homaan nyaatiin akka turanii fi mootummaan illee barbaacha lubbuu baraaruu ijibbaate akka gale hima. Guyyaa 10 osoo hin nyaatiin hin dhugin turuu fi hojjettoonni lubbuu baraaruu abdii nu dhabanii abdii kutatanii dhiisuu laali. Mirga jiraachuu fi qeetti deebuu akka qabnu hundi keenya keessatti murteessineerra jechuun akkamitti foon hiriyoota du'anii nyaatanii lubbuun jiraachuuf akka murteessan ibsa. Guyyoota kana hunda bakki oolmaa bulmaata isaanii xayyaaruma kufee caccabe keessa. Guyyaa kan tuullaan cabbii gaara irratti jigee isaanirra garagala har'aa bori mootummaan faana keenya dha'ee nu argasu jedhanii midhaanii fi bishaan malee erga turanii guyyaa 10ffaatti oduun garaa isaan kutu dhaga'ame. Guyyaa 10ffaatti reediyoo xiqqoo qabannee jirru osoo dhaggeeffannu mootummaan barbaacha lubbuu baraaruu adda kuteera kan jedhu dhageenya. Jechuun walii isaanii malee eenyuu sana booda akka hin jirre akka galeef yaadata Roobertoon. Foon hiriyoota isaanii du'anii nyaachuun ala filannoo biraa kan hin qabne hubatan. Dargaggoonni kun guyyaa foon hiriyoota isaanii nyaatan guyyaa 72 akka turan oduun isaa ture dhaga'ame. Roobertoon akka jedhutti yeroo foon namaa nyaataa turan caala erga baraaramanii inni namni jedhu akka isaan jeequ dubbata. Isin warra foon nama du'ee nyaatee lubbuun ooledha nuun jedhu. Garuu nuti yeroo bitachuuf waqtii cabbii fi qorraa sana dabarfachuuf jennee kana murteessine jechuun jechi namaan kan yeroo sana haamilee isaanii isaan ceephee caalaa akka isaan rakkisee ture dubbata. Yeroo jalqaba foon hiriyoota isaanii nyaatan namoonni baay'een dhuguma nuti nama miira jedhu keessa galanii akka turanii fi yeroo baay'ee ulfaataa akka ta'e hima. Boodarra suutaan itti baraa dhufan. Maaliif akkas godhe jedhee ergan of ceephee booda osoo hiriyoota koo du'an keessaa tokko ta'ee foon koo nyaatee namni lubbuun baraaramuu erga danda'e maal abbaasaa jedheen sammuu kootti deebi'ee nagaa argadha jedha. Dargaggoonni kun foon hiriyoota isaanii nyaata isaan dandamachaa guyyoota 11 erga deemanii gaarreen baay'ee rakkisaa keessa lafa namni isaan arguu danda'utti akka ba'an hima Roobertoon. Namoota 16 keessaa namoonni 2 ofitti murteessanii ka'an. Teenya hundi keenya du'ee eeggachuurra jedhanii tarii lafa namni arguu danda'utti yoo baane jedhanii deemsa eegalan. Deemsa dadhabsiisaa guyyaa 10 booda daangaa Chiilitti ce'anii lafa namni jiraatu qaqqaban. Hojjettoonni lubbuu baraaran isaanii fi hiriyoota isaanii gaarreen Alpes keessatti hafaniif akka qaqqaban iyyan. Guyyoota 72 booda Mudda 23 bara 1972 lubbuun dargaggoota 16 baraarame. Helikooптara nu baraaruu dhufe ofirratti arguu gaafan yaadadhu jireenya koo keessatti taatee yeroo hunda hin dagatamneen fudhadha jedha
Carlitos Baez. Dhumarratti erga hawaasatti makamanii hiriyoota isaanii du'an nyaatanii baraaramuu isaanii dhaga'ame maatii hiriyoota isaanii du'anii fi foon isaanii nyaatanii du'arraa oolanii dhiifama akka gaafatan hima reeportoon. Waan hordoftaniif galatoomaa. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.